Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota GMN akkam ooltan isiniin jechaa oduu galgala kanaaf qabnu GMN irraa isinitti himna. Oduu kana isinitti himuu ani Lammisereeti. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti hiriirri yaamichaa nagaa fi araaraa godhamaatii oole. Godinaalee Oromiyaa akka Wallagga Bahaa, Arsii, Gujii Lixaa, Qilleem Wallaggaa, Shawaa Baatii fi Shawaa Lixaatti abbootiin gadaa, haadholee siinqee, abbootiin amantaatii fi jiraattonni hiriira bahuudhaan Oromiyaatti qaamota hidhatanii lolaa jiraniif yaamicha araaraatii fi nagaa taasisaa oolan. Yaamicha kanaanis uummanni Oromoo wal ajjeesuun safuu cabsuudha. Nuti safuu qabna. Oromoon yoo wal dhabee wal araarfata, yoo walitti dabee wal gorfata, waliif owwaannee imimmaan haadha Oromoo haa qorsinu. Koottaatii waliin mari'adhaa, waliif araaramaa nagaa buusa. Nuti nagaa dheebonne jechuudhaan yaamicha araaraatii fi nagaa kana qaamota hidhatanii wal lolaa jiraniif dabarsanii jiran. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaadhaa alergitoonni sharafa biyyaalaa argatan walakkaa galii argatanii yeroodhaaf akka tursiisan beeksisaa jira. Daldaltoonni waan biyyaalaatti argatanirraa sharafa biyyaalaa argatan yeroo hin murtaa'iniif galii isaanii 50% if biraa tursiisuudhaan 50% qofa akka baankii kaayyatan hojii gaggeessaa waliigalaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu beeksisaa jira. Akka qajeelfama haarawaa bee kanatti akka ammaan duraa sharafa alaa argatan baatii tokko keessatti gurguruuf dirqamni kan hin jirre ta'uu beeksisuudhaan hanga qajeelfamichi isaan ajajutti qajeelfama kanaan akka hojjetanis ibsanii jiran. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom magaalaa Shaggaritti paarkingii ismaartii jalqabsiisuu beeksise. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom magaalaa Shaggar kutaa Malkaa Noonnootti tajaajila ismaartii paarkingii jalqabsiisuudhaan ammaan booda konkolaachiftonni aappilikeeshinii moobaayilaa qofaa fayyadamuudhaan bakka konkolaataa dhaabuu barbaadan akka dhaabanii fi kafaltii isaanii karaa teelee birriitiin akka raawwatan hojii gaggeessituun waliigalaa Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiruu beeksifteeti jirti. Jalqabinsa ismaartii paarkingii kanarratti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa hooggantoonni magaalaa Shaggarii fi keessummoonni affeeraman argamaniiti jiran. Itoophiyaan yaa'iiwwanii fi konferensiiwwan kurmaanaa tokkoffaa gaggeessiteen hariiroo dippiloomaasii bu'aa qabeessa ta'e hojjetti. Ministeera dhimma alaa Tujee Misraa Bayaantu dhiyeessa. Itoophiyaan kurmaana tokkoffaa darbe keessatti konferensiiwwanii fi yaa'iiwwan keessummeessiteen hojiilee dippiloomaasii bu'aa qabeessaa hojjechuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetachoo dhimmoota waqtaawaa naannawaa fi idil addunyaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennan. Kurmaanni tokkoffaa darbe keessatti konferensii idil addunyaa 30 ol Finfinneetti geggeeffamu eeruunis kanaanis hojiin dippiloomaasii bu'aa qabeessa hojjetamu Ambaasaadar Nabiyaat himaniiru. Konferensiin addunyaa beerarraa bilisaa dabalatee yaa'iiwwan adda addaa magaalaa Finfinneetti geggeeffaman turizimii fi dippiloomaasii hawwachuunis hojii jajjabeessee kan itti argames jedhan. Konferensiin kunneenis maqaa biyyaa ijaaruu fi galii turizimii guddisuu, muuxannoo kennuu fi fudhachuu akkasumas immoo yeroo tokkotti iddoo tokkotti mallaqa argachuu fi qooda olaanaa baateeras jechuunis eeran. Ministeera dhimma alaa Dr. Gediyoon foormiin tumsaa Raashiyaa Afrikaa magaalaa Sochitti geggeeffame cinatti marii waloo geggeessaniin bu'aa faayidaa Itoophiyaa kabachiisan hedduu argamuuns himaniiru. Gareen shororkeessaa Alshabaab iddoo kamiifuu yeroo kamittuu sodaa nageenyaa akka hin taane taasisuu irratti Itoophiyaan qooda olaanaa baachuufis hawaasni idil addunyaa ragaa bahuu ta'uu himuu isaanii ragaa ministeerarraa arganne ni mul'isa. Pireezidaantii Ameerikaa ta'ee kan filame Doonaald Tiraampii pireezidaantii Ameerikaa aangorra jiru Joo Baayiden bira deemeetii wajjin mari'atan jetti oduun baargamaa dhufte. Waatii lama booda masaraa mootummaa Ameerikaa White House gadhiisee qabu pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayidanii fi paartii isaanii Demokiraat ari'atee baatii lama booda White House seenuuf qophiirra jiru. Doonaald Tiraampii guyyaarraa White Housetti wajjin mari'achuutu dhagayame. Mariin isaanii tunis baha jiddu galeessatti warra waraana kaasuu fedhu dhimma Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas akkaataa ce'umsa aangoo isaaniitii fi dhimma diinagdee Ameerikaa irratti marii ajaa'ibaa seena qabeessa taatee waliin godhan jechuudhaan African News gabaasiti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee kan hanga ammaatti isinitti himtanii qophiiwwan GMN afaan itti fufuu turtii gaarii.